bakka turutti fiignu bakka sanatti immoo humna waraanaa tulee jaayu kun uummata Oromoo sodaachisu uummata Oromoo robbisiisudha. Irreeffannaa yoo ta'e akka irreessi maalummaa isaa akka amma dooktoriin nuu ibsanitti irreessi galateeffannaa namni galateeffannaadhaaf deemu lolam deemu namni galateeffannaadhaaf deemu hannan deemu namni galateeffannaadhaaf deemu uummata biraa miidhuudhaaf uummata biraa ajjeesuudhaaf hin deemu. Koronaatu akka irreeffatamne godhe yoo ta'e maaliif bakka humni waraanaatti leenjuutti doktoroota walitti qabee leenjisiin isaantu waa'ee koronaa beekawuti. Inni kun gabaabatti dhugaa jiru walitti dubbanna nuti uummata Oromooti. Nuti dhiigni keenya tokko, qaamni keenya tokko. Gaaffii gaafatamne kanan dhugaadhaan sinii deebina yoo jettan dhuguma koronaatu akkana godhe moo dhimma biraatu jira. Dhimmi biraa yoo jiraate dhimma biraatu jira kana jedhaa nutti himaa. Yeroo barannu reega keessatti gara beekannoodhaan lakkoofsa kam jalayyuu tokkotu jira. Gara beekannoodhaan koronaa jedhame malee koronaa miti. Dhiifa walitti dubbannee ni fooyyee. Lakki wayitu jira hin deeminaa hin dhumtu yoo jettan tikkeetti keessan isaa lafa godhaa hin dabarsina gara. Tikkeettiin immoo ani tikkeettii fudhadhee ani Oromoodha jechuu miti. Tikkeettiin Oromummaa koo nan ibsu. Tikkeettiin namummaa koo ibsu. Tikkeettiin eenyummaa koo ibsu. Eenyummaa koo kan ibsu dhiiga koo eenyummaa koo ibsu. Kanaaf irra deemee dubbachuu yoon barbaade Waaqa jedhaati. Iddoo teessan barcumarra teessan kana jedhaati. Koronaatu kana godhe. Yoo koronaan kana godhe koronaan inni baana. Koronaani yeroo duraa koronaan akka tumnatti godhani waldaa kiristaanaa cufan bakka itti namni kadhatu cufan. Har'a immoo waan hunduu iddootti erga deebi'ee birreessa qofatti galee koronaan achi maamaduu dadhabe. Maamaduu ni dachi maaf hin banne. Baasii keessan jiru koronaan walgeeruuti eenyu keessa bira jiru koronaan yoo deemnu mana shaa yoo teenye bakka barbaanne yoo teenye koronaan hin jiru. Har'a immoo xiyyeeffateetu bakka irreessaa dhaqe. Kanaafiyyuu gaafa Hacaaluun du'u ani yeroo baay'ee wanti na gaddisiisu gaafa Hacaaluun du'u namni bilmannaadhaaf gaafa fardaan wanta garaagaraatiin boo'icha dhabu nama keenya nama du'e maaliif boochu nama keenyatu du'e maaliif awwaalatti dhugumas nitti himaa wanta nama dubbadhe kana hidii gootanii keessaa kutuun keessan beekamaadha nan beekasa kana nama ajjeesanii dadhabanii nama reebanii dadhabanii fardaan nama bahe farda ajjeesan biyya kanaa keessa jirra biyya gaaffii keenya gaafannee bitaatti ola keessa jirra biyya abbaa keenya irratti sodaachaa biyya abbaa keenya irratti maal nuun jedhu har'a dubbanne borunduudha yoo du'an maaliti sodaataa jiraachuurra obirrachaa jiraachuurra du'anii obbaafachuu wayyi. Kanaafiyyuu isinitti himaa ani wanti na gammachiisu iddoo kanatti dubartii akka kanaa qabaachuu keenyaaf nan boona yeroo tokko gaaffii keenya waan kanaaf immoo dhaamsa ni qabu gaaffii du'a jedhedha wanta ni jedhu yaa uummata keenyaa waan tokko sitti himu nama hubataa yoo taatan nama beekaa yoo taatan gaafa namni walgahii qabatu walgahii sana keessa hirmaadhaa namni tokko beekaadha kana jechisiisu gaaffii gaafateet waan namni dubbatu dhaggeeffateet malee dudduba duubatti caafii namarratti dhiisee bahuudhaan miti. Namni tokko namni wadha yoo jee du'a ofii isaatii mo'atamuu ture jiraata. Kanaaf uummata koo isinitti himaa gaaffii gaafattan du'a mo'atamaatii barumsa sana irraa fudhadhaatii gaaffii gaafatan gaafadhaa. Kanaafiyyuu gabaabumatti akkuma irra deebi'e ammas irra deebi'een jedha Waaqa jedhaatii dhugaaf jedhaatii jireenya boru jiraattanii jedhaatii. Waa irreessa kanaa koronaatu kana godhe. Lammaffaa akka amma barannetti namni galateeffannaadhaaf deemu obboleessa samiidhe sana dhaqee dhiifama gaafateetu dhaqee isa taraarameetu gara irreeffannaa sana dhaqa. Gaafa sana
gaafa sana kadhannaan ni kadhatu galateeffannaan ni galateeffatu fuula Waaqaa duratti fudhatama argata. Kanaafiyyuu kootaa kaa yeroo darbee Unqulaataashii irratti dhiifama walii goona bara haaraa irratti jedhaniitu irri kaan miila walii kaa inni kaan maal ta'a erga dhiifama walii godhanii warri manadhaa keessa maaf dhiifama argachuu dadhaban. Kanaafiyyuu maal jechuun barbaadanii gabaabumatti yoo galateeffannaadhaaf waaqee kadhannaan keenya iddoo qabatu yoo jenne warreen dhiifama walii gochuu dadhabanii iddoo gurguddaa jiran suni maal taaree yoo gadi bu'anii dhiye nuti maal isa layyuu beekaa fi qeedee erga taamiiti amma kan dubbachaa amma ta'e yoo arganneedha malee erga waa tokko hojjenna dhiifamaan kana goona erga jedhanii namootuma manadhaa jiraas keessa jiran san namoota nama awwaaluudhaan dhaqanii sababii garagaraatti faalleessan sana maaloo manadhaa keessa baasan kanuma gaaffii koo galatoomaa.